Akkana gurbaa barakaan siyaaseen tu'e akkana gurbaa utaalaa seenaa abbo. Yaa obboloowwan kennaa warra FB gubbaa jirtan warri liivii jirtan sa'aatiin kun sa'aatii Sheeka Roobee haasawa gabaabaa waa'ee hujjaajota kennaa wal qabsiisee haasa'urraayi. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii sa'aatii kanaan nu gahate alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkuma san rabbii nagahaan ammoo biyyatti nu deebise alhamdulillahi rabbil aalamiin. Faaruun ka rabbii kennaati. Warra hujjaajota kennaa irraallee rabbiin haa jaalatu. Hedduu namni ammootiniin ganda san dhaabatee ka achiin daara akiraa rabbiin walgahee jira rabbiin haa araaramuufi ka ammoo osoo ammoo dhukkubsatee hospitaala galee hajjiin godhintu jira rabbi haa aafiyu. Ka achiin ammootiniin badee jaarsaaf jaartiin gargar bayanii hangar'aan argamintu jira rabbiin nu haa iyya'u. Ka hanga ammootiniin urga nu asii deemnee Madiinaa yeroo walaa qubanne achiin badee hangar'aan argintu jira. Sanillee rabbiin haa argamsiisu jedha. Ummata kennaa dalagaan hajjiidhaa akka namni televiziinaan laalu kanaa miti. Kan namni televiziinaan laalu kanaa miti. Hajjiin yeroo dargaggummaati. Yeroo ammoo jabeenna qabdu. Kanaaf ummata kennaa namoonni hedduu waggaa dhuftu hajjinaa waggaa dhuftu hajjinaa ammas ammoo waggaan yoo irra deebi'ee waggaa dhuftu hajjina je'eetiniin taahu umriin kee achi deemaa deemaa yeroolleen achi deemaa deemaa yookaa ajalatu jedduu kana dhufaa rabbiin si hanqisa. Rabbiin si hanqisa yookaa ajalatu jedduu kana dhufaa. Kanaaf hajjii yeroo shabaabummaa ati qabdu kana hajjuu si wayya. Umrii keenna haga jiraannu hin beeynu. Kanaaf ummata kennaa warroonni hajjii deemanirraallee rabbi haa jaalatu jechaa. Dalagaan hajjii dalagaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hajjiin Fuulduratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. Jihaadullaa kitaala fiihi jedhe. Hajjiin jihaada ammallee lolli keessa hin jirre jedhan wahiif jihaada jedhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf namoonni ammootiniin abbootii keessan hajjisiiftan haadha teessan hajjisiiftan waggaa 60 wayii 70 wayii osoo ufii waliin deemtanii bareeda. Maaliif jennaan abbaan ebaluutu abbaan kadiir hajjee abbaan kiyyallee haa hajju haati kadiiruu hajjitee haati tiyyallee haa hajjitu jetteet Ameerikaa teettee biyya birrii itti ergiteet kanama biran kenne dubbiin sun dubbii dogongoraati. Namni hajjii kana keessatti shabaabnu ni ulfaata. Abbaa rabbi irratti laaffise malee. Kanaaf namoonni dhiibbaa dhiigaa qabu fa'aa haadha teessan ta dhiibbaa dhiigaa qabdu abbaa keessan ka dhiibbaa dhiigaa qabu erguun dubbii fudhatama hin qabneedha. Yoo hin hajjisiisa abbaa kiyya jette haadha kiyya jette waliin hajji lafeetiyya. Hajjiin xabaami akka televiziina keessaa laalanii miti. Rabbii warra hajje mararraayyuu rabbiin haa jaalatu. Waa nama yaadachiisa. Hedduun ammoo Madiinatti bu'ee waa yaadadhe'ani. Asii Finfinneedhaa Madiinatti xayyaarri nu buusee eega buune masjiida nabii wayta seenne sila simatu way dhaabate yaa sheekaa simatu way dhaabate ofiin jedhe wallahi. Masjiida nabii ilaalee hirrifadhe. Qabrii rasuula rabbii achi ilaaleetiniin kiinnoo qabrii rasuula rabbiitiin hanjaan alayhi salaatu wassalaam. Edaa ammootiniin bakki rasuulli rabbii jiran sun mana Aishaati. Mana Aishaati bar bakki rasuulli rabbii itti awwaalaman edaa mana Aishaati manni sun. Mana Aishaan barumsa kennaa turte. Mana ammootiniin ibiddi ammootiniin hin qabsiifamin sanii manni sun jedhe wallahi. Ji'a lama ibiddi hin qabsiifamne bar mana Aishaa san jedhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ibiddi mana kennatti hin qabsiifamne mana sanii edaa jedhe. Yaa waa nama yaadachiisa tadakkartu ahwaala nabii haala nabii illee yaadadhe. Madiinaan har'a bareeddeetiniin har'a ammoo fireen isii keessa baay'atee nyaanni isii keessa baay'ate du'aa'ii nabii kennaatiin gadaa nabii kennaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beelayanii halkan tokko bayan
Abii Bakrii fi Umarillee bayanii maaltu isin baase jennaan beelatu nu baase jedhaniin anallee beelan na baase jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam. Yaa warri kullii warra ammootiin achiin dhaabatanii Madiinaallee rabbi isin haafidu abboo biyyoo biyya nabii biyya sahaabaan rasuula rabbii lukaan keessa deemte Makkallee rabbi isin haafidu abboo. Kanaaf ummata kennaa wanni na yaadachiise uffata ihraamaa uffadhee waa yaadadhe. Uffata ihraamaa wayita uffatan uffata adii kan awwala qaama dhiqatan. Eeganaa kapaantiin takkasii jalan jirre uffata ihraamaa uffatta dureessillee hiyyeessillee. Eeganaa ammoo makiinaan deemte Makka dhayxee xayyaaraan deemte hin deemta. Garuu gaafa ammootiin ruuhiinsi keessaa baatu ammoo qaama eenyu sirra dhiqa jennaan nama sirra dhiqa. Uffata adii amma har'a ufii godhatte eenyu si godha jennaan namatu si godha. Gara qabrii eenyu si fida jennaan ammoo namatu baateetiniin janaa'iza ammootiin asirra baatanii sireen si fidan. Waa kana irraa hubadhe wallaahi. Har'an tana uffata adii godhatteetiniin makiinaan Makkaan dhayxe hoo barbaadde xayyaaraan ufii keetii dhayxa. Gaafa daara ammootiin ruuhiinsi keessaa fuudhamte ammoo janaa'iza jedhaniitiniin kiinnoo namatu si baatee siin deema. Gandi ganda ammalleetiniin beekaa fi wallaalaanillee afaan garagaraallee achiin wal gahee haasawa tokko bicha haasa'u labbeeyka Allahumma labbeeyka jedhu. Ka biyya ammoo Jarmaniillee ka biyya Ingiliiziillee achitti wal gahee labbeeyka Allahumma labbeeyka jedhu. Yaa ganda ganda ammalleetiniin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam zambii itti haxaatanii galan. Ganda ammallee zambii irra ammallee akka ijoollee daa'imummaatti deebi'anii galan. Kanaaf ummata keenna wanni ani isinii dhaamu warri hajji hajjitan rabbi isinirra haa jaalatu hajjiin teessan qeebalamtii ta'uun eega galtanii isin badii irraa fagaatu salaata shanan masjidatti salaatu waan namni ammootiin maasiyaa hojjeturraa gara galuudha. Yaa khayrii dubbatu afaan keessan khayrii dubbatu ollaa walitti araarsu rahima ufii sufu deemsa ati deemte irraa namni waa baratu haasawa ati haasoyturraa namni waa baratu taa'umsaati teette irraa namni waa baratu ati ammootiin waan duraan khayrii dalay durratti jajjabaatu maasiyaa duraan yoo irra jirattellee irraa buqqa'u akka kana hajjiin te hajjii qeebalamtuu ta'uun nama meeqa hajjii hajjeetiniin haaji jedhaniini hajjee beeytii qabatee galeet safaa marwa jedduullee deemet arafallee dhaabatee haaji jedhaniini galee bakka hin taanetti argamu. Nama meeqa ka ammootiin rahima addaan kute hajjee galee nama meeqa namni haqa ollaa miidhe galee nama meeqa namni daangaa namaa namatti harkaanfate galee nama meeqa namni haadhaaf abba jallate galee nama meeqa namni rahimatti jallate galee haaji jedhaniini nama meeqa namni dhara namarratti masakkaree haaji jedhaniini galee beeytii ammootan qabatee harkaan qabatee beeytii nabiyyoonni ammootiin xawaafan san beeytii nabiin kenna xawaafan san beeytii sahaabonni nabii xawaafan san hajjee galee maasiyarraa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka garaa haadha isaa keessatti deebi'a jechuun qalbii miti. Jazaan isii jannata malee hin jiru jechuun qalbii miti. Eega sanii wanni ati dalaydu laalamuudha. Eega biyyatti galtee maal dalayda? Rahimaan ammoo akkamii? Nama meeqa rahimaan ammootiin ka addaan ammootiin kutame ajjee galee nama meeqa haqa ollaa kamii? Nama meeqa namni lafa namarraa bitee namatti deebi'e haaji jedhaniini? Nama meeqa namni ammootiin jaartii ufiitti jallate? Ilma ufii ammootiin qallaba itti kennuu didee jaartii qallaba dhoggate? Nama meeqa namni salaata shananuu ammootiin masgiida dhiisaa yerooyyuu irraa miidhaa salaatu? Yeroo irraa dabarsaa jalaatu haaji jedhaniini? Kana mara rabbi nu haa offolchu. Dalagaan tee ammootiin achi dhayxee birrii hagana ga'u baafteetiniin achi geettee deebitee haaji siin jedhanii bichaa miti. Birrii hagana ga'u kafalteetiniin nama meeqatu ammoo yaa rabbi achi nu dhaabi jedhee imimmaan buusa. Wanni waan ufii godhattee miti rabbi sii godhe. Lallaba Ibraahim awwaattee achi dhaabatte. Kanaaf eega galtee ammoo lallaba Ibraahim dhaabatte. Haaji eega siin jedhammoo maqaa bichaa miti. Dalagaanillee argisiisuudha qabda. Yaa nama ammootiin dalagaan argisiisullee rabbi nu haa godhu numa mara. Kanaaf obboloowwan kiyya naman dhaabatinillee rabbi siin haa dhaabatu. Achi dhaqee Makkaan dhaqee Madiinaa yeroo bu'ee yeroo awwalaa maali eenyu du'aa'ii kadhadhe Muktaarii rabbi ammootiin jazaan isaa jannata rabbi haa godhu isatu achi na dhaabe. Muktaarii Harargee jazaan isaa jannata haa taatu anaaf Muktaar jannata keessatti walaa arginu jedhe isatu na dhaabe. Anaaf Muktaar jannata keessatti walaa arginu ilmaan isaa waliin shanee isaa waliin jedhe. Yaa achi gahee ammootiin aduun oo'i gubaasanii arge. Oo'i gubaasanii maal na yaadachiise guyyaa qiyaamaa na yaadachiise. Ijoollee keennallee saba keennallee hawaasa keenna ka achi waa dalagattu. Ijoollee durba'a, ijoollee dhiira'a, ka saharaa keessa dalaydu, ka re'ee eeydu, ka gaala eeydu yaa rabbi. Ijoolleen tun edaa dayif ofii nyaatti dhiiga ofii nyaatti. Namni biyya jiru edaa ijoollee dawwaleetiniin waanuu ergaa jechuun kun edaa
wallahi ijoollee teenna miidhama keessa jirti edaa akkasittuu masjida ijaarti edaa akkasittuu rakkataa bira dhaabatti ijoolleen tun guyyaa qiyaamaan rakkatin jedhe saba kiyya ka miidhame yaa rabbi miidhaa kana keessaa baasi ijoolleen tun wanni biyyaa baateef jiruu keennallee qayyarree jiruu warra keennallee qayyarra jetti yaa rabbi jiruu jaraa jijjiiri homa jarri dalagatte keessa barakaa kaayi guyyaa qiyaamaa gaaddisa kee jala kaayadhu yaa rabbi jenne hiyyummaa Itoophiyaallee kaasi yaa rabbi jenne yaa rabbi ganda keenna duroomsi Itoophiyaa duroomsi jenne hiyyummaan haakaatu moo ammootiin haateettu jette Itoophiyaati haakaatu jedhe yaa rabbi kaasi jedhe nama wayiitu Itoophiyaa tana kee hiyyummaan humna meeqa qabdi jedhe beeyta humna 10 qabdi jedhe Itoophiyaa keessa 9tu faca'ee addunyaarra takka faca'ee jedhe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda hiyyummaan osoo zaata qabaatte ruuhii irraa mura jedhe morma isii irraa mura jedhe morma isii irraa mura jedhe osoo zaata qabaatte hiyyummaa tanaa bar namni wanni wal jibbuufati maal seeta namni wanni walitti dhooduuf maal jetta namni suuqii walii wanni walitti cabsuuf maal jetta hiyyummaa Itoophiyaa keessa rabbi haa kaasu namni ka hurure abboo akkanatti miidhamtee dalagattee ijoolleen ufii sanirraanuu nama meeqatu ammoo ganzaba jalaa harkaa nyaate ijoollee tan akkanatti dhiiga ufii abbeeraa jettee irratti ergattee abbaa jettee irratti ergattee eessuma jettee irratti ergattee dayfitee waggaa meeqa waggaa 5 waggaa 6 nama meeqatu ammoo duniyaa isii karaa qabe abboo yaa wayaa ummata ammootiniin duniyaan isin irratti galtee amaanaa jettee ijoolleen isin irratti ergattu ijoolleen dayfa fi nyaatti wallahi dhiiga fi nyaatti amaanaa isii jabeessa wallahi amaanaa isii jabeessa rabbi irraa isin gaafata amaanaa ijoollee makka jirtuu madiina jirtuu ijoollee teenna tabii alaa jirtuu ta ijoollee teenna saharaa keessatti aduun gubee dayfa ofirraa yaasaa akkasitti ammootiin fiddu amaanaa jettee si kennatte si amantee abbeeraa jettee eessuma jettee jabeessi abboo amaanaa isii wallahi garaa nama nyaatti ani mimmaan buuse qanii arafaallee musdalifallee minallee yaa rabbi ijoolleen tun laman miidhamin har'a aduu keessa dhaabattee aduu kana keessa dalagattee dayfa dayfitee guyyaa qiyaamaallee aduu miilii takka namarraa fagaatti yaa rabbi ijoollee tana guyyaa qiyaamaa gaaddisa kee jala kaayadhu oma isiin dalagatte keessa barakaa kaayi waan xiqqoo isiin kennatte kana ammoo irraa jaaladhu guyyaa qiyaamaallee na jalaan darariin yaa rabbii kiyya jedhe har'a aduun tana akkana nama gubdi guyyaa qiyaamaa miilii takka namarraa fagaatti ijoollee tanarraa naa jaaladhu jedhee wallahi gara nama nyaatti ijoolleen biyya alaa jirtu yaa badee ijoollee biyya alaa jirtanii yoo yaa baay'ee garaan gubdan maal goonaree imimmaan yaafne isinii kadhanne wallahi saba kiyya haa ta'u ammootiniin maal godhan akkuma jiraatantu jiruudha bakka jirtanitti rabbi isin haa tiisu amaana rabbii keessa jiraadhaati ka rabbii keessa jiraadhaa ammallee ijoollee garii ammootiniin achi ilaalan furdoo fakkaattu qaamni isii furdoo ka keessi isii hoffaa ka dhiiga takka hin qabne garaana nyaatte ijoollee ammootiniin kiinnoo karatti ammootiniin waa gurgurattu yoo shortaan itti dhufu ammoo meeshaa garii achitti hambisaa meeshaa garii qabatteefi yaa rabbii kiyya ijoollee tanallee ijoollee tana yaa rabbii kiyya shortaa sodaatti shortaan jara haa sodaattu yaa rabbi ijoollee tana ammoo ta iqaamaan qabne iqaamaa itti na baasi yaa rabbi ta shortaa sodaattu ammoo jarruu shortaanuu jara haa sodaattu yaa rabbi ijoollee teenna ta dubartii ta yoo achi ilaalan ammootiin furdoo fakkaattu ta dhiiga wayiituu hin qabne yaa rabbi ijoolleen humna fixattee biyya ambaa keessatti yaa rabbi saaraa keessatti yaa rabbi humna itti naa godhi yaa rabbi umrii jaraa keessa barakaa naa kaahi yaa rabbi hururtee biyya ufiillee hawwitee nagaan biyyatti galchi nagaan biyya galchi haadhaaf abbaa ufii ka yaada jira ilma ufii biyyatti ergeetiin ka yaada jira yaa ka jaartii ufii biyyatti erge jira yaa rabbi kana maraa naa tiisi nagaan biyyatti naa galchi jedhe isinii miti rasuulli rabbiitu alayhi salaatu wassalaam namni biyya ufii hin jaalata gaafa hajjii wadaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam giraaba wayiidha dhaabatanii yaa makkao osoo tuutti tee biyyaa na baasuu baatte an si jaaladhe si keessaan bahu jedheen nabi alayhi salaatu wassalaam tuutateettu na baase malee yaa si jaaladha si keessaan bahu jedhanii akkuma san namni biyya ofiin jaalata haadha ofiitu jira abbaa ofiitu jira fira ofiitu achi jira ollaa ofiitu jira biyya ambaa biyya ambootiin biyya ofii namaan taatu baddullee biyyuma ammoo ofiitu biyya teeti biyyee fi biyya ofii hanqatan jedhanii nagaa rabbi biyyatti isin haa galchu haadha teessan ka hurure jira abbaa keessan ka hurure jira jaartii ufii ka hurure jira ilma ufii ka hurure jira nagaan biyyatti rabbi isin haa galchu abbo waan dalagattan keessa barakaa rabbi isinii haa kaa'u abbo biyya keessan irratti abbootiin abbaa rabbi isin haa godhu qabeenya keessan irratti abbaa rabbi isin haa godhu abbo yaa nama meeqa du'a itti man abbootiin yaa du'a haadhaa itti man osoo inni ala jiru nama meeqa du'a abbaa itti man osoo inni ala jiru nama meeqa ammoo du'a ilmaa itti man osoo inni ala jiru kana maraa rabbi itti himanne yaa rabbi quuqaa qabnu maraa yaa rabbi nurraa buqqisi jenne yaa madaa qabnu kana nu fayyisi yaa rabbi jenne abbo sabni keenya namaa miidhama biyya keessa faca'ee ka kaaba jiru ka kibba jiru ka mana hidhaa jiru ka ammootiin biyya liibiyaa jiru ka suudaaniin rakkataa jiru yaa rabbi rakkoo tana keessaa nu baasi yaa rabbi qabeenyaan qabdii biyyi teennaa qabeenya keenya irratti abbaa nu godhi yaa rabbi qabeenya keenya irratti abbaa nu godhi qabeenya keenya irratti abbaa nu godhi yaa rabbi nama hedduu ammoo dildila taaneetiin hin baanne yaa rabbi nama hedduu duuda keenya irratti baanneetiin hin eega baanne nurraa nyaatee nu nyaate yaa rabbi kanalleen garta jedhe nama hedduu dildila taane yaa rabbi
namni keenna sabni keenna abbootiin nama hedduun dandahe namni ammoo numarraa nyaatee numatti garagalaa sitti manne yaa rabbi qabeenya keenya irratti nuu birmadhu yaa rabbi abbaa nu godhi yaa rabbi jenneetiniin kadhanne wallaahi imimman buufne yaa namni keenna osoo ammootiin sharaa jala garu namni ammootiin biraa ammootiin nurratti ijaarate fooqii nurratti ijaarate kana maraa yaa rabbi ingarta yaa rabbi namni keenna osoo saayikiliin deemu ammootiin V8 nurra deemanii yaa rabbi kana maraa sitti imanne yaa rabbi waan saba kiyyaa kana naa birmadhu yaa rabbi yaa Allah ka dhiiraa fi ka dubartiillee yaa rabbi ka dayfa keessa jiru yaa rabbi ka aduun akkana gubduna jalaa yaa rabbi ka biyya kee ammaatiin cabbii ka qorri gubaa jiru yaa rabbi kana maraa yaa rabbi naa laali yaa rabbi ijoollee wama isin dalaydan rabbi isinirra haa jaalatu barakaa keessa rabbi isin haa qabu kamala dhabe mala rabbi itti haa godhu abboo kamala dhabe mala rabbi itti haa godhu ka dalagaa dhabe dalagaa rabbi si haa maddabu abboo rabbi dalagaa si haa maddabu ka dalagaa dhabe biyya ambaa keessa jaatanaa yaa jiru dalagaan si haa banamtu iznii rabbiitiin dalagaan si haa banamtu kamala dhabe rabbi mala sitti haa godhu ka fuudha dhabe rabbi sitti haa fuudhu ka mana jaaratuu dhabe rabbi sitti haa ijaaru ka lafa bitatee irratti ijaaratuu dhabe rabbi sitti haa ijaaru ka mana bitatuu dhabe rabbi sitti haa banu ka kiraa keessa jirtu kiraa keessaa rabbi si haa baasu ka kiraa keessaa rabbi si haa baasu kiraa keessaa rabbi si haa baasu ka fuudha dhabe rabbi sitti haa fuudhu ka hamilee gaarii eeggataa jirtu hamileen gaariin si haa baatu hamileen gaariin si haa baatu aamin jedhi abboo takkaa wanni nu kadhanne abbootiin ol tarte wallaahi rabbi nuu awwaate takkaa gadi nutti hin deebifne rabbi nuu awwaata namni mukaa gabbaraa hantuuta gabbaraa naacha gabbaraa yaa Allah gabbaraatu waan sanirraa ammootiin hin milkaayaa fedhaami nuti rabbiin gabbarree yaa Allah jennee rabbi irraa dhabna rahmaanii waamaa rabbi irraa dhabna yaa jaliil jennaa rabbi irraa dhabna wallaahi rabbi irraa dhabna waa hedduu rabbi nuu ta'e abboo waa hedduu jalaa rabbi nu baase abboo balaa hedduu rabbi nurraa deebise abboo ijoollee teenna aamin jedha abboo bakka jirtanitti waan isin dalaydan keessa barakaa rabbi haa qabu rabbi isin ijaaree rabbi isin hin diigin isin mul'isee rabbi isin hin dhoysin saffaa gaarii isin dhaabee saffaa badduu rabbi isin Fulduratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa.